gaafa haasofsiiftu kaayyoo isaa jireenya isaa gara fuulduraa akkamitti akka gaggeeffachuu barbaadu. Haasofni yeroo si waliin dabarsuuf immoo namni kun gizee nama akkasii bakka nama haala tolu nama akhlaaqa. أنا Ente قلت أنا حبيبك. عندي حبيب sorry an حبيبك jettanii lubbuu koo naan jettanii siingiliitti naan bistan ana kophaa nama meeqanarraa ariitan kanaaf booddee am single لب أنسيفن جرا بمرباد سكتة ديم. አልፈልግም أتفلقوا يوشت نوم ما تفلقوا يوشت. Ini tak awak mau merit awak. ويو. Single sana waya. ياسين. Single ada waya. single is quite habit Ani jarsa keessa dhugaa si fuudheen kottu har'a na fuudhu naan jedhi har'an si fuudha malee biqoo koo bareedduu koo jedhee sa'aatii 24 fi halkan guutuu si waliin haasaa buluu sanaa miti ani si fuudhee sitti agarsiisaa garuu haara galfadhee immoo garuu hin jiraa miti ra'e tiktook irra immoo taphachuu nan barbaada dhugaadhumas. Wallahi garuu isuma dhuguma durbii kamiyyuu kan isin mo'attu qaalaatii dhiirarraayi. Masalan daratii na fayyadamuu isaatuun ta'in qaama isaa bifa isaa as takkaakkalatee deemuutuun ta'in durbii kan isin marrakamtu. Shabaqaan kooti moo keessan qaqqabee dhufaara jidduudhaan. Durbii kan isin marrakamtu qaalaatii isaarraayi. yaa ammas dhiiraa koostara miti koostara የሚለው ወንድ ይመቸኛል Jangan ni kerja di kawan-kawan dulu. wala dhiira sim jedhee dhumata santanaa kanarra koostora bakka yeroo ana waliin dubbatulleen haa ta'u yeroo nama biraa faana dubbatulleen haa ta'u jireenyuma isaa kana keessatti bakka dhiiraa isaa kan akkasana haasuufne kanillee bakka hundan dhaabbanne bakka isa fakkaatu malee bakka isa fakkaanne hunda dhaabbataa. Hai, ani takka biqiltu takka si malee shamarra biraa faarsee beekaman. No, ma faarfamaan rabbi malee hin jiru annaa faarsuu miti nda'u. Jechuun rabbi dhugaa dubbachuu fi faarfamaanii rabbillee na faarsillee hin jenne garuu yaa rabbi akkuma guyyaa kana nu oolchite halkan kanallee nu bulchi inuma jenna rabbi na faarsis hin jenne. Rabbiin gaditti immoo si malee nama biraa faarsee nan beeka. Yeroo na ilaaltu biiftuun sitti fakkaadhee. Ai nan dogongoresh biiftuun jedhee daa biqiltochuu kooti. No, biiftuun jenne maqaan dogongorree bar kan itti suuraa dudduuba kaattee gadhaa ol ta'e isheedha hidheetanii bar. Ai inni kan darbee isheen piraankiin goote piraankiidha kan ishee piraankiin darbee jedha dhumee bar piraankiin ishee kan piraankiin kan keelle dhumee jira amma akka haaraatti eegalle. Piraanka haaraatti. Akka haaraatti piraankiin keetis kan qorataas kan doktoraas dhumee jira. Dhume akka haaraatti. Ini sudah ada perangki. Garuu atummaanu galatoomii wanni suni jalqabni isaa sirraa eegale. Kan jalqabaa wanni kun akkas jedhee dhugaa jirtu uummata si jala jiruu fi uummata hunda jala jirutti himee sidha sirraa ilaalanii warri kaanis dubbatanii jiran. Qorataa fi doktorrii fi ani jechuudha. Hundi keenya dubbannee jirra. Garuu hundi keenya sirraa ilaalleetti bakka isheen dhugaa dubbattee nuti. Akkanitti gadi ba'uun dhabee bari yoo gadi ba'e hattuu jaarsa namaa naan jedha yoo ol galee hattuu jaarsa namaa naan jedha. Pirankii dhaadheen hattuu jaarsa namaa ta'a. No, anis waan ta'e wayii gadi poosti godhee koomentiin akka jirutti hattuu jaartii namaa naan jedhaani hunda sana keessa koomentii moo beekuma abbaa isaallee hin beeku. Zimmeree dhumaan poosti godhe koomentii sana irratti viidiyoo waraabeen poosti godhee. Sana booda akka namaa hattuu jaartii namaa ta'ettan ilaalamee hafe garuu immoo isheen pirankii ta'us
Tapharra jirraa jetteetu dubbatte live irratti. Viidiyoon sunis live isa jala yeroo sana nan jira doktora jechuudha. Live isa jala jiraadhu iyyuu malee viidiyoonis viidiyoo baay'een argaa ture. Boromti isaa immoo deebi'ee nama biraan argee eenyudha namatu viidiyoo isheen dubbatte sana baasee ati immoo yeroo nama wajjin walitti sirba itti bananii taa'uu danda'u. Soomaalii soodadii faamni maaloo Warri asii gaafate nama ni rakkana horii araara. qorataa jira. Maalli qorataan biqiltuu biratti hidhamee jira isiniin jedhanii? Salaamu alaikum. Mana hidhaana seetanii moo? No. Ministeera waraabsudha. Qorataan eenyudha? Hin beeku. Eenyudha? Akkam nagaa jirtu? Qorataan kuni anuma kanayyuu na bira ture. Akka laayibii banadhee hangan si bira dhufe kanatti na bira ture garuu nan irraanfadhe eenyu akkana ta'e eenyudha inni? Qonni itti kan akka wayina ta'a saayibu amma dhufee naan viidiyoo misii argee dhufaadhaas bakka ani. Ati taa'e ውሸታም Sorry honey. ውሸታም ወንድ ውሸታም Saayibu. እውነቱን Listen. Taara namni yoo taraa ol eeggateen hin dabala. dhugaa jirtu qofa dubbadhu malee waan onni hin jedhin wallahi wabila ramex sinjibbala sinjibbee nama tokko hin jibbu sijibbeenaan immoo abadan wal arguun Akka na jaalattee na darruu irra saayiboo na jibbitee deebuu sawwayya maal taasisa? ammaaf amma arraaf sinjibbu lurraa kaasee safara jirtutti sin kaleessoo akkas jibbu feetaami. Jechuun akka taraa ol eeggateen yoo jechuun wal kabajeen waliin asii maal rafuu qabu? No, wal kabanya waliin ni teenya garuu dhugaa jirtu dubbadhu sin jedhaara. Onnee koo maaloo hin jedhin nama sin jaallatne tokko. Maanni maaltu maal ta'e amma macha maa waddaltu raamix. Dhugaa jirtu dubbadhu jiraan inni garuu dhugaan dubbatu. Kijiba onnee. Naagaluu didee bara maaliidha ishii macaa maali maaltu dhufaa miti naagal dhayyuu baran. Franki. No, any prank. Prank maali? Isatu prank na godhe. Biqiltuu dhugaan ni jaallatta. Meeqa onnee wallahi jedhin. Naraga isaa boo. Ayuu billahi dhugaa wal jaallataa irraa waliin ni haasoftu. Mee wallahi naasan qaa yeroo naasuun na jala naasan. Naasofta. Okay, ati amma haasa'ii sanboonna naasaa yoo haasa'uu barbaadde haasa'ii. Amma maali beektaa? Anaasillee miidiyaa kana waliin nu fide malee yeroo baay'ee bakka ati waa wayii keessa gabbuu ta'e akkasitti bakka giigim ittiin jedhin tokko yoo jenne maaliif jennaan namni waliin haasa'u waliin kolfee bakka sabaayin gargar deemuu wayya. Innaa kan taasisu ani waan kiyya ana beeka keessa kiyya nan beeku. Yommuu ati yookiin nama na bulchuu mi'an nama si bulchuu miti wanni si warwaa dhufu tokko illee hin jiru waan si kakadhuuf waan si amansiisu deemuuf tokko illee hin jiru. Yookiin nama tarkaa qabdu illee hin jaalanne. Inna wanni akkasitti irra dhimmamtee bakka yeroo hin jiru akkasiin na karaa kartuuf hin jiru. Saayiboo. I'm sorry. No. I am not your character, but haasa'ii dhugaa jirtu irratti dubbadhu dhugaa jirtu irratti du'ii siin jedhaan jira baran. Malee kana jedhis karakteraan jiru. Kaleessa dhugaa jirtu yeroo sitti immoo dhugaa jirtu sana kan hubachuu hin dandeessu. Na sobdaa kana naan jettaa saniifuu dhiisiitii waan kanaan dura darbee illee dhiisii garuu waan ammarra jiru kana ilaali onneen koo jettee biqiltuu fi biqiltuu faarsuunnis na bira jirti waan ta'eef. Garuu miidiyaa kanarratti namni haga kee nama wal jaallatutti hinaaf hin jiru. Dhugaa wallaahi tana kadheetti namni haga kee yoo namni wal jaallatu hinaaf maaliif jennaan nama wal bira gee martu inni sin jaallatu inni akkana. Takki maamee biroo geettu akkasitti qorataa biroo geettu ana biroo geettu akkasitti yeroo ani ani guyyaa takka si booni yeeti wal jaallatu si gidduu seenee inaafee binan beeka. Wallaahi seentee jirta si jala ture yeroo iddoo as ilaalee osoo na agartu fa'aa bakka waan baay'ee kana akkasii qaayita naati namni wal jaallatu gammaduu qaba. Ani si gammadu maaliif jennaan
Anuu tokko wanni jireenya keessa jiru amma kanatti gara jaalalaati jecha. Sa'aatii ani madaa qabutti madaa keessan soogidda irraan buusin saayiboo bakka. Waa hin jedhan yeroo madaa qabatanii madaa keessan bakka kanatti natti hin kakaasan. Pirankii san nurra dhis. Pirankii san nu quubse nuyyuu nu quubse. Nu quubse. Abboo namni akkuma amaluma akkamiin akkasii walii galee si wajjin haasa'u wallaahi wallaahi. No. Pirankii sun dhugaa dubbachuu fi nu quubse. Nu quubse nu ga'e. Viidiyoo sana sheersii godhu akkaawuntii biraa yookaan bilbila biraa qabattee jirta? Sirkana bilbila biraa? Yaa qabadheen jira laa abbaan barbaade. Okay. Waan biraa dubbateen. Qoy. Qabattee jirta? Yeroo booniyyeeni Raameksiin jaallattaa jedhanii yeroo gaafatan eenyudha Raameeks? Raameeks nama. Kanaafuu jedha anuu aarii biraa keessa jira saaboo dhaga'i. Booniyyee yoo ta'e namni itti balleessee ana dhugaa sitti himaa badiin fudhata maaliif jennaan gaaf tokko biqiltuu wal argee biqiltuu amanee waa baay'ee wajjin haasaa ture biqiltuu illee kama badde arge. No rakkoo qabu sun jedhi. Naa isaaniin fudhadha hin beeku jettee aaree ture illee amma waan biraarra jira takkii anaaf booniyyee maal akka jirru hin beeku. Anaaf booniyyee maal akka jirru hin beeku. Kanaafuu firaakii naam hin jedhin. Kanaafuu amma kana uummata akka irra jiru saaboo. Aniif booniyyeeni akka obbolummaatti waliin haasaa jirra. Akka obbolummaatti jechuudha. Waan biraa miti. Ani booniyyee waan biraa osoo waan biraatiin waliin haasii saaboo. Ani booniyyee wajjin uummata kan qabu. Saa ammaa kanatti duraan qabadhullee uummata kan qabu. Ani amma namni silaa kana marallee na godhe namni jidduu kanatti illee waa na godhe guyyaa takkaan isin qaldeefillee hattu namni badee qullannaa hambiseedhe biqiltuu mataa fi tasirtaan. Biqiltuu tuine hin tuqan machee osoo tuqatte biqiltuun tuqu maaliif ennaan nama kabajuu nama hojaa nama qabu hin kabajaan garuu namni silaa sababa booniyyeen irratti wal dhabeen jecha sababa isiiti malee sababa waan biraati. Sababa kiyya miti Raameeks maaleesh. No sababa keeti. Viidiyoo si agarsiisa. Viidiyoo si agarsiisa. No viidiyoo si agarsiisa. Na agarsiisa. Sababa kiyya wal dhabeen booniyyeen. Sababa keeti wal dhabeen. Waliin barin miti booniyyeen No. Anaaf booniyyeen jaalala ajaa'ibaatiin jirra osoo anaafatti waliin barin kennaa wayii kennee fi sanii. Deebisuu didde. Raankaasa sittan deebisa. Raankaasa sittan deebisa. Rakkadhee barse biraa. Kennee fi quraana kenneef kennaa walitti dhufee saniyaas nagaa maal osoo jirru maammee wajjin Yeroo folloodhuma kiyya naa deebise. asaan si walitti dhufne waa baay'ee kaasone kan kellee wanni waliin haasoo inni jiran beeku asuma irratti wanni waliin haasoo inni Inna na dhuftee maa isii wajjin biqiltuu wajjin akkas taatee minaa jette anaafatti ammoo maa walitti hin qabnu jedhee een walii mana biqiltuudhaan malee akka hiriyaati akkana godhe hiriyaati irratti naan jette ani si amalee ture gaafa sanillee awwalallee nan waa balleesse situ hiriyaa kee duuba deebi'ee minaa jedheeni innaan an beektu yoo naachii naan jette dhiyeessi hin beeku jedhee ija hidhadhu kennaati kenna dheeni ija hidhattee yoo isin jette jalaa bee taree bilbila biraatti ilaale bakka kana keetiin taasisaa qabadee. Gaafa sanallee isin laalaa ture dhaggeeffadhu Raameeks. Dhiifama boolishaa jettee deemtee poostii goote. Argee jira. Kennaa isa kennuuf hiika. Akkasiin amantii kennaa isa kennuuf hiika. Yoo dubirraa wajjin biraatiif himtan. Isiidha kennaa kennuuf dhiifama dheeni waan isin na aarseef jecha akkas godhe akkasiin abadan natti hin fayyine jecha. Sababa saniitti malee ani waan biraati marattu sima namni sababa keetiif rakkoon qabu. Sababa kiyyaa yoo ta'e ani walitti isin fida. Dhugaa dubbachuudhaaf ani nama Maal godhaan isa walitti malee adda baasee hin beeku. Ammallee kan takka sababa kiyyaa akka adda onneen namaa takka cabde biqiltuu onneen namaa takka cabde ani yoo naachi isii wajjin illee wanni haasa'u takka illee jiru hommaa wanni walii qabnu illee jiru. Kanas yaadu malee gumaa wal kaffalattanii bar isin lammanuu ukkulii taatan bakka isin lammanuu ukkulii taatan. Ati bar isin lamaanuu macaawachaa na godhattanii jedha maal jeeta? Maammeen booniyya janajjaniif ani maammeen adda baanee obboleessa koo jedhe kalas maammeen kanaa booda obboleessa kiyyaadhe edda dubbadhee hin jira jechuudha. Maaliifi? Natti himee ture macaan bar. Isin haala kafalachuuf malee isin jaallattu na jedha. የፈለገ ነገር ቢሆን አማራጭ መሆን አልፈለገም። Anagaru ammarachi na godhatte ni beektaami? No. Ini ማንንም አማራጭ አድርጌ አላውቅም። ወላሂ yoo jaalladhe tokko jaalladha. Ammarachi na godhatte maaliif jennaani haloo na bayachuudhaaf haloo wanni isii bayachuudhaaf guyyaa takka nana garuu onneen namaa tuni garagara yoo onneen keessattuu timaatimiidha. Guyyaa takka nama agartee guyyaa takka haala gaarii namarraa agartee naan kalas nama sanduuqa dhugaa sitti himaa nama amanaallee amara kiyyarraa beeta.
Ati dammoo feessaala sisii jedhamu tokko anatsaa meeshaa wajjin nama kennan tokko beektaa Itoophiyaa isa na godhate na darbite waa keessa kaawwatanii galanii darban sana Ati dhugaa jirtu si gaafadha amma dubbadhu dhugaa jirtu. Ani fedhama na gaafate. sirrii waliin beeknu dhugaa jirtu si gaafadha. Isa keessa kee jiru isa rabbi si argu dubbadhu. Ani waan dubbattee amana waan ta'eef. Okay, aman. Na gaafate. Ati amma kanatti dhihaatte sababa booniyyee maammeetti dhihaatte haaloo baannaadhaaf immoo dhugaa'uma keenya jaallatteeti. Gaafa awwalaa dhugaa himuudhaaf san aare. Garuu akkuma isin jedhe san onneen tiyya nama amana uumama kee irraa garuu onneen tiyya illee caa nama ho'i haala gaarii namarraa agartee nama duuka tarti duuba deebuu dadhabee liqimfamee shi akkamaa godhu fe'ame. Anammoo waan na sobdu na seene gaafa si haasa'u sana dhugamaan si haasa'e garuu waan si haasa'u san guutu'an. Kijibaa miti wanni takkatti kijibaa miti waan sannuun hundarraa. Dhugumaan na jaallatte. Eeyyan. Kanuma rabbi si argu. Sama dhugaas hin jira raawar. Asirra taa'een kijibu jira. Macca kana miitu filiis. Macca kanaan iyya isaan danda'u wallaa iyyuma isaan dandeenye waan biraa irrallee. Miitu goote? Biko. Maal Filiis dubbataa miitu jira? goote. Bakka miitu goote bakka Sirbaa laata jira filiis. bakka. Ahaa so. Marattuu maali beektaa? Har'aa miidhagee malee boriifaan ta'uun beeku. Rakkoon qabu marattaa. Garuu san beeki. Akka sababa keetii wanni marsa sababa keetii taa'ame beeki. Anama Argaa fawwaa lallee si amane beeki.